Walaloon mata dureen qabdu uma hunda keessa seenti. Haajichi gaaf duraa dubbatee xumure abiyyi hin ta'uu jedhee itti hime jaluma sarare. Tanan seene lamaan ufi jala goree abiyyoo tolkore gaafas dagungure. Osoo jawaariyyuu karaa mete dubbiin dhugaasitti himaa dhaga'een jibbiin gaafa qabsoon qeerroo xumuratti dhuftu wayyaanonni teessoo gadhiiftee baqattu hargufataa dhufe namni nu hin beekne ka qabsoo keessatti ga'ee takka hin qabne. Paarlaamaan gattaa'ee filate muummicha alammaa itti dhiisanii ol baasan namicha gaafa san dagamnee har'a duguugamne qabeenya saamamnee haadha gudeedamne. Abiyyi ol baanaan taa'ee mala malee hin dagate qabsoof qabsaa'ota kalee lammaa fi tiimlammaa uf jalaa awwaale jalqabe kaa'ammaa waadaa gali diiguu nafxanyoota waliin olii gadi fiiguu nutti faarse abboo mootii abbaa irree Hayila Sillaasee fi Minilikii harree hin callisne biyyi gabbaa'ee falmannaan mata mataa dhayaa jedhee nu labsinaan akkasumatti mataa keenya dhaye eega qabsoo qeerrootiin itti ol bahe. Waan nafxanyaa durii madaa nutti kaasee ijaartota biyyaa jedhee nutti faarsee siidaa Minilikiif ka Hayila Sillaasee ajaa'iba godhee hojjetee gabbaase. Namni haaraa kiiloo dhayxanii ilaaltan abboo innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Oromiyaa waan jiru namatti hin fakkaatu. Qabsaa'onni sabbaa hin dhiifne falmachuu dhiisi jennaan didee gabbaa'ee dhaadachuu Itoophiyaa tiyya'ee nunarraa tuqaa Hayileef Minilikiin akka hin dhoofne maqaa nama jara tuqee kaan fixee ka hafe hidhatti ol naqaa jedhe godhe mongoone. Hingane abiyyi qabsaa'ota kalee madda marii jedhee madda qabsoo haalee leellisuu hin dhiifne diinota kaleessaa eenyutu ajjeese Hacaaluu Hundeessaa daadhii galaanii fi jalbatti urgeessaa Abdul Jabbaar Huseen eenyutu ajjeese eenyutu ilmaan isaa yatiiman hambise abbootii gadaa eenyutu hobbaase gaafa san eenyutu waraana bobbaase. Tagaafa Wallaggaa daganne seetanii mucaa dargaggeessa harka isaa lamaan duubatti hiitanii shugguuxii matee sammurmatti gootanii ibidda rasaasaa itti roobsitanii akkanatti naftan hin gaafatamtanii akkanatti naftan hin gaafatamtanii. Ajjeechaan Hacaaluu garaa nu bobeesse abiyyi waa lama keessaa takka ofumaa ajjeese takka yakkama san baasuu didee dhoyse. Abiyyi Ahmadiif warri garee isaa jaalataa hin turre Hacaaluu Hundeessaa gaafa inni du'ee ummanni dallane waraanni bobba'ee ummata waraane reeffa isaa fuudhanii qajeelan Ambootti hin awwaallu jedhan Finfinnee keessatti faana deemuuf ka'an Daaddaa fi Baqqalaan Hamzaa Booranaatiif baay'eedha waa hillan fuutee hidhaa buufte hayyoota gameeyyii nyaattee oolti gaafsan shiftoonni abiyyi. Waggaa tokko oliif mana hidhaa ture filee ba'e abboo haajichi goofare yaa ganticha sabaa namicha abaarsaa sihii fi gareenti aangoo gadi dhiisaa baay'ee nu hiitanii nullee ajjeeftanii isin dhumatti bookkise bullooni boollaseen tallaalaa ummanni wal kaase daaddatu hin gaabbuun rasaasa dhukaase. Kadhannee warbaannee isinirraa dhabne amma roorroo teessan baadhachuun dandeenye nagayatti deemaa sinitti dhaamanne nagayatti deemaa sinitti dhaamanne. Mootota abbaa irree fakkeenya siikaayaa ergaa tiyyatana fuudha waliin gayaa farra Oromoota warra Itoophiyaa warra saamee fixe dachii Oromiyaa. Hattoota Amaaraa waan isii dhageette tahaadholeeteen harma irra haamte aanuleef calanqoon dhaqi yoo dandeette aanuleef calanqoon dhaqi yoo dandeette odeeffadhu seenaa waan jedhu nu goote. Namni bulchaa jiru amma Itoophiyaa abbaa irree ta'uu ani ragaa bayaa. Bashaar al-Asadii waan godhe Sooriyaa hin argine sila yaa Oromooticha. Bashaar hidhee fite ummatuma isaa dhiisa dubbiin sobaa isin gaafachiisa. Abiyyi Oromoodhaa shakkii irraa qaba Oromoo ta'uu isaa. Oromoof hin taane akkuma Bashaar san kennummaan nu gane hidhee nu ajjeese kanaafuu jibbine. Nu bara maraayyuu hima ajjeeffamna bara dhufee dabru hundamaa hidhamnaa kennumaan dhumannee hamba maal himanna. Biltiginnaan hundi ummata gumaati maqaa jijjiirannaan bilisa ufseeti. Kaleessa harree fi ergamtuu Tigireeti qabsoo ummataatiin aangotti ol baatee harree wayyaanonni itti fe'aa turte har'a of tuttuulte abbaa irree taatee qabsaayaa tuffattee qabsaayaaf goote. Kaleessa OPDO har'a badhaadhina seenaa addaan qabdu hundee jaraa beena warri Tigiree waliin nu fixellee kana beekaatuma dhifne hin beeknu seenaa warra harka dhiigaa warra baatii gumaa warra argaan feene Haji Bulloo Diimaa wayyaan irraa dhaalte hannaa fi gantummaa hundi jaraa gantuu martinuu hattoota malaan maltu malee hin qabdu barnoota.
digrii itti qabdi saamuu fi ajjeesuu humna itti qabdi kijiba gindeessuu ammallee jalqabdi kijiba hafarsuu uf qulqulleessitee hayyoota xureessuu. Haajicha hayyicha arrabsuu kajeelti akka isaatti ittiin qabdu dandeetti kanaaf yoo inni ka'u gaggabdee gatan tarti. Uummanni hin beeka nama isaa tolu ka yeroo rakkina isa waliin oolu ka sabaaf dhaabatee diina isaa lolu isa dubbiin dharaa haajichaan hin malu isa dubbiin dharaa haajichaan hin malu. Silaa jibbaa miti kabajatu malaaf hin beeytanii silaa waan hojjete sabaaf si jalaa hin goru leenci beelolaaf isin jalatti qabuuf yaalee jira siree hin sirrooftan jedhee isin eegaa ture kadhatee warwaattee hin diddan dhagayu namni beekaa rafee dhageettiin dandayu haadha yeroo inni isin gad bayu jalqabdan kaa'amma oduu waliin dhayu. Jaalala ummataa rabbiin namaa kenna ummataaf hojjeta hin qabu hammeenna hayyuu goota namaa hin qabu fakkeenna ololaanii miti hojiin isa beeyna karooraan hojjeta kararraa hin maqu takka yoo barreesse deebi'ee hin haqu akkuma haasayuun hojiin argisiisa dubbiin karaa dabnaan falmee falmisiisa takkatti dubbatee kuma iyyisiisa jiran takkatti dubbatee kuma iyyisiisa. Iyyaa jirti amma jinni biltiginnaa osoo biyya keessa jiraattanii akka nuyi hin iyyituumi jinni quraanatti karaani. Dubbatee hojjeta gochaaf jecha haqaa dubbatee hojjeta gochaaf jecha haqaa kitaaba barreessee itti baase maqaa akkas jedha maqaa hin gaabbu oromummaa kiyyatti hin gaabbu harree bilisoomsutti hin gaabbu qabsoo dabarsitti hin gaabbu gabroonfata falmurraa hin dhaabbu jedha kitaabichi. Inni akkas jennaan jinniin biltiginnaa gajaftee iyyite jinniin biltiginnaa gajaftee iyyitee jettee hin gaabbina harrummaa bayutti jettee hin gaabbina akka nuun falmine amma aangoon teennaa kafeeni ajjeefnee hidhuu itti fufnaa jette. Biltiginnaan akkas jettee haga ammaa hidhaa jirti ajjeessaa jirti gaafa jarree waan baatetti baate nullee waa itti baafnee isinii dhiyeessina. Wassalaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aboo hedduu galatoomii hedduu aartii jechuun akkana waan waggaa hedduu gabaabsee daqiiqaa muraasa keessatti ibsuu danda'a. Galatoomii maashaallah tabaarakallah itti nuu deddeebi'i Oromoo 360 ummata biraan sii qabuudhaaf qophii galatoomii hedduu galatoomii. Dhugaa rabbi walaloo akkaan ergaa guddaa qabdu iidi taatee gurra ummataa sii geetti hedduu galatoomii ergaa jabduudha waan yeroodhaan wal fakkaatu galatoomii. Ulfaadhu siin jedha. Jazakumullahu khairan. Namoota dandeettii jajjabaa qabu akkanaa kana barbaanna. Aartiidhaanis dubbachuudhaanis dubbatee hawaasa irraa buqqisuu danda'u yeroo kamuu ni barbaanna. Galatoomii guddaa habiibi. Hedduu galatoom. Warri YouTube channel Oromoo 360 subscribe godhin subscribe godhaati. Hordofaa sagantaan gara siin deemu dhageeffachuu barbaachisaadha.